Mootummaan Itoophiyaa fi aangawoonni bulchiisa naannoo Tigraay tarkaanfii waraanaa battalumatti dhaabanii marii nageenyaa karaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamuun furmaata irratti waliigalameerra akka ga'an Yuunaayitid Isteetsi gaafattee jirti. Dubbiimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Ned Price akka jedhanitti Itoophiyaa gama kaabaa keessatti sochii waraanaa dabalaa deemuun Yuunaayitid Isteetsiin akkaan yaaddessee jira. Walwaraansi kun itti fufuusaa jabeessinee balaaleffanna ka jedhan Ned Price walitti bu'iinsa kanaaf furmaanni gama waraanaa hin jiru jedhaniiru. Deemsa nageenyaa karaa gamtaa Afrikaa gaggeeffamu deeggaruuf Yuunaayitid Isteetsi qophii ta'uu irra deebi'anii beeksisan. Gamtaan Afrikaa yaalii gama dippiloomaasummaan marii gaggeeffamu hanga danda'ametti hatattamaan akka jalqabu gochuuf ni deeggarraa akkasumas dinqisiifannaa qabnaaf jedhan Ned Price. Akkasumas Eertiraanis ta'e kanneen biroo walitti bu'iinsa kana hammeessaa jiran akka dhaabaniif gaafataniiru. Mootummaan Eertiraa dhiyeenya kan himata wal fakkaataa ministiriin dantaalaa Ameerikaa dhiyeesse haalee jira. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi yeroo yerootti Eertiraan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa hammeessiti jechuun himataa ka jedhan ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabra Masqal kun haala kamiin iyyuu keessatti waan ragaan mirkanaa'uu danda'u mitii jechuudhaan tiwutarii ofiirratti barreessan. Bu'aa tarsiimoo ofiif jecha duula waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gaggeessu deeggaruun waan tokko dhugaa jiru micciiruun immoo waan biraatii jedhan Yemaane Gabra Masqal. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Maayik Hamer gamasitti eega imalanii torban 2 kan guute yoo ta'u mootummaa Itoophiyaa humnootii Tigraay akkasumas dippiloomaatota tokkummaa mootummootaa fi kan gamtaa Afrikaa waliin dubbataa turan. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF marii karaa gamtaa Afrikaa gaggeeffamutti hirmaachuuf fedhii akka qabu beeksisee jira. Miseensa ajaja giddugaleessaa aangawoota Tigraay fi dubbi himaa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay ka ta'an Geetaachoo Raddaa miidiyaa naannoo magaalaa Maqalee jiraniif haala amma jiru irratti kamisa kaleessaa ibsa kennanii jiran. Haleellaa mootummaan Itoophiyaa kallattii adda addaan nurratti bane fashalsiisneerraa ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaa waa'ee marii nageenyaa fi yaada dhiyeessuu ilaalchisee naa ibsan. የድርድር መድረክ የተከፈተ ቀን ወደ ድርድር የምንመለስበት ሁኔታ ይኖራል የሚል አቋማችንን የገለጽነው። ጊዜያዊ ተኩስ ማቆም የሚባለው 2 ሳምንት ሊሆን ይችላል፣ 3 ሳምንት ሊሆን ይችላል፣ ወር ሊሆን ይችላል። ወልተጅን ወልዱቢ ጉያ በነሙ ገረ መሬት deebina kan jedhu ejjennoo keenya kan ibsine. Yeroodhaa fi dhukaasa dhaabuu inni jedhamu torban 2 torban 3 ta'uu danda'a. Yeroo sana keessatti waan hojjetamuu qabu jennee lafa keenyee jiru. Gamtaa Afrikaa wanti jedhamu hin fudhatanuu jedhanii isarratti cichani. Hin fudhatanu jedhanii erga turanii booda amma yemmuu nu hin fudhanna jennu deebii biroo barbaacha jooraa jiru. Sadarkaa lammaffaatti waliin dubbiin akka hin oolle beekanii jiru. Yoo hin oolle immoo harka caalaa qabatanii dhiyaachuu barbaadan. Lammanuu kan agarsiisu fedhii nageenyaa miti. Marii nageenyaa gamtaan Afrikaa gaggeessu irratti hayyoonni addunyaa kanneen naannoo sana beekan qooda gama isaanii kan itti ba'an deemsa nageenyaa gaggeeffamuu fi kanneen kana gaggeessan gam lameen kan irratti waliigalan ta'uu qaba jedhu obbo Geetaachoon. Mootummaan federaalaa haleellaan samiirraa gaggeessu sun nagaaf akka hin qophoofne agarsiisaa ka jedhan obbo Geetaachoon itti fufanis. ጦር ሜዳ ላይ በጣም ነገሩ ጠንከር ሲል ከተማዎች አካባቢ ድሮን ማንዣበብ ይጀምራል። ግን የድሮን ድብደባው በሶስተኛ ደረጃ ሲግኒፋይ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ስለ ሰላም የሚያወሩት ነገር ትርጉም የሌለው መሆኑ ነው። Yeroo kaanis dirree waraanaatti yeroo itti jabaatu magaalarraa marsuu jalqaba. Garuu sadarkaa sadaffaatti haleellaan diroonii kun waa'een nagaa isaan odeessan kan hiika hin qabne ta'uu agarsiisa. Shororkeessummaan mootummaa ofiin jedhu kun daa'imman ajjeesuun dubartoota ajjeesuun humna gammachuu argatu ta'uu agarsiisuurraa kan hafe waa'ee waliin dubbii araaraa kan inni odeessu garaa isaa irraa akka hin taane addunyaan beekuu qaba. Kana caalaa dhiiga dhangalaasisuu waan hin barbaanneef carraa karaa nagaa gargaaramuuf dhukaasa dhaabinsi ta'ee maree gamtaa Afrikaan gaggeeffamutti hirmaachuuf bulchiisi keenya yaada dhiyeessee jiraa jedhan. Marii nageenyaa kanarratti qaamonni biraa taajjabdummaan irratti hirmaatu jedhee TPLF akka abdatu Geetaachoo Raddaa ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa deemsa nageenyaa karaa gamtaa Afrikaa gaggeeffamuuf cicha ka qabu ta'uu roobii darbe beeksisee jira. Garuu ibsa gamtaan Awurooppaa fulbaana 14 bara 2022 jechuun roobii darbe baase mootummaan Itoophiyaa fudhatama dhabsiisee jira.
Gamtaan Awurooppaa ibsa baase kanaan haleellaa xayyaara nammaleeyyiin mootummaan Itoophiyaa gaggeessu nagaaf abdii jiru balaarra buusee jedha. Embasiin Itoophiyaa Biraasels keessaa ibsa baaseen dubbii himaan gamtaa Awurooppaa yeroo hedduu TPLF gocha badii seera cabse yeroo adda addaa